isinii waamamaa seenaan Adawaa. Muraannalli 28 barri 1888 seenaa Itoophiyaa keessatti injifannoo guddaa gootota Oromoo fi sablammoota Itoophiyaa waliin ta'uun injifannoon Adawaa itti argamedha. Akkuma gootota Oromoo Fardeen Oromoos birmadummaa Itoophiyaa eeguu keessatti gahee olaanaa bahaniiru. Fardi Oromoof mallattoo gootummaati. Oromoon kunuunsaa fi eegumsa addaa fardeeniif taasisa. Oromoon durii kaasee yeroo waraanaa gaddaa fi gammachuu fardatti dhimma ba'aa turuu Hayyuun Seenaa fi miseensi mana marii bakka bu'oota uummataa Dooktar Kafanaa Ifaan AMN-Afaan waliin turtii taasisaniin dubbataniiru. Seenumti biyya kanaa toggaa ka'u baay'inaan kan wal qabatee ka'u fardee wajjiniini. Kana akkuma seenatti iyyuu duubatti deebinee kan laallu yoo ta'e fardaa fi seenaa waraana biyya kanaa baay'ee kan wal qabatudha. Kana malees immoo farda jechuu fi hawaasni dinagdeen biyya kanaa baay'ee kan wal qabatu jechaadha. Fakkeenyaaf fardi yeroo durii waggaa konkolaataan hin jirre waggaa karaan akka ammaa kanatti hin ammayyoofne lafa fagoo kan ittiin deeman fardaani. Akkasumas immoo fe'umsa adda addaa kan ittiin iddoo tokko bakka tokko fuudhanii bakka biraatti hin geessan fardaan jechaadha. Kana malees waraanni guguddaan waggaa biyya kana gubbaarratti uumame kan ittiin waraanamu fardeeniin jechaadha. Duula sabdaneessummaa injifannoo Adawaa irratti Oromoon goototaa fi fardeen isaa kumaatamaan hirmaachisuun lolee lolchiisee mallattoon birmadummaa Afrikaanotaa akka galmaa'u taasiseera jedhan Dooktar Kafanaa Ifaan. Kanaaf immoo loltoonni Xaaliyaanii waraana Adawaa irra turan fardeen Oromoo akka galaanaa nurra yaa'an jechuun dhugaa ba'an ragaa seenati. Gootota Oromoo qofa osoo hin taane fardeen Oromoos gahee guddaa ba'aniiru. Gootonni Oromoo baay'een isaanii injifannoo lola Adawaa galmeessuuf fardeen isaanii leenjisanii ittiin gargaaramuun waraana Xaaliyaanii barbadeessuun mo'ataniiru jedhan Dooktar Kafanaan. Waraanni guguddoon biyya kana keessatti adeemsifaman baay'een isaanii kan ittiin adeemsifaman fardaani. Kan immoo waraana Adawaas kan fudhannu yoo ta'e bara 1888 waraana adeemsifame gubbaarratti fardeen shoora guddaadha kan isaan taphatanii yeroo sanatti waraanni Awurooppaadhaa taankii qaba yeroo sanatti konkolaataa qaba yeroo sanatti isaan xiyyaara qabu turanii garuu baay'een isaanii loltoonni keenya kan itti lolaati turan kaan lafoo lolaati ture kaan fardaan lolaati ture jechaadha. Kanaaf fardi iddoo kana gubbaarratti gahee guddaadha kan inni taphate. Kanarraallee kan ka'e biyya keenyatti akkuma beekamu akka aadaa keenyatti fardeen keessattuu mootonni durii kan ittiin waamaman fardeen isaaniitiin maqaa fardeen isaaniitiin baay'inaan yeroo sana waraanni kan adeemsifamaa ture fardaan ijaa tureefu farda isaaniillee maqaa isaaniitiin waamu jechaadha maqaa baasuuf jechaadha. Kanaaf as gubbaarratti gaheen fardaa baay'ee guddaa ture jechaadha. Gootonni kun har'a seenaa hin dulloomneen yaadatamu kan jedhan Dooktar Kafanaan faajjii moo'ichaa kan yeroon irra hin darbine waan ta'aniif madda sabboonummaa Itoophiyaa irra darbanii Afrikaanota yeroo hundaati jedhu. Siidaan fardeenillee akkuma gootota injifannoo Adawaa irratti hirmaatanii ijaaramee fi siidaa injifannoo Adawaa keessatti akka mul'atu taasifamuun gahee isaaniif malu ta'uu Dooktar Kafanaan dubbii isaanii keessatti kaasaniiru. Gootonni waraana kana gubbaarratti hirmaatan kan seenaan illee dagatee bira darbe eenyu akka ta'an iddoo kana gubbaarratti kaawwamee jira. Yeroo sana meeshaa itti fayyadaman illee kan akka eeboodhaa kan akka gaachanaa mallattoon humti daawitii adda addaa gubbaarra jirullee kan kana agarsiisudha. Yeroo sana gaa waraanni kun kan itti adeemsifamee injifannoon guddaan kun argame meeshaa kan kana fakkaatan ta'uu isaati kan agarsiisu. Kana malees immoo fardeen illee iddoo kana gubbaarratti bakka adda addaatti argaati jirra. Kuni kan agarsiisu maalidha? Fardeenis injifannoo Adawaa kana gubbaarratti shoorri isaan taphatan gatiin isaan taphatan guddaa akka ta'e kan agarsiisudha jechaadha. Yeroo baay'ee injifannoo Adawaadhaa kana afaanumaan dubbachaati kan turre haa ta'u malee har'a Adawaa 00 kan jedhamu kuni iddoo kana gubbaarratti lafa seena qabeessa kana gubbaarratti jiddu galeessa Finfinneetti hojjetame yaadannoon taa'uusaatiif baay'ee kan nama ajaa'ibsiisudha.